Harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin Anabdii Fiixeeti. Godina Arsii Lixaa gandaa qotee bultoota Abaarotti loltoonni agaazii dargaggoo tokko yoo ajjeesan namoota 4 ukkaamsuun isaanii himame. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Shaashamannee keessattis dargaggoonni 100 ol hidhamu jiraattonni dubbatanii jiru. Guutuu gabaasa kanaaf Usmaan Ukkume. Namni nuti dubbifne akka himanitti loltoonni agaazii uummata doorsisuuf jecha gara ganda Abaaroo imalaa osoo jiranii dargaggoon Ahmadoo Guyyee harka ol qabuun diddaa isaa yoo agarsiisaa turetti loltoonni kun kallattiidhaan rasaasatti dhukaasanii turan. Dargaggoon kun erga rukutamee booda waldhaansaaf gara magaalaa Shaashamannee hospitaala Nook jedhamu erga geeffamee battalumatti kan lubbuun isaa dabarte. Ahmadoo Guyyee jedhama. Gurbaan jalaa fiigee baay'ee jalaa fiigee dhooftee rasasaan dhooftee achumatti deemanii hospitaala fidanii ture. Nama 4 ammoo qabattee deemtee hidhuudhaaf jettee. Qabdee nama mukaraa jiru qabdee deemtee hidhuudha. Loltoonni kun erga dargaggoo kan ajjeesanii booda namoota nagaa 4 karaa gubbaa qabanii ukkaamsuulee himan. Dargaggoo kanarratti sababaan tarkaanfiin ajjeechaa kun raawwatameef maali gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan loltoonni kun konkolaataa waraanaatiin imalaa osoo jiranii dargaggoo Ahmadoo uummata Oromoo ajjeefamee jiru ilaalchisuun harka isaa ol qabee diddaa agarsiisee ture. Loltoonni nageenya uummataatti hin amannee fi sirna dimokiraasii hin hordofne kun kallattiidhaan rasaasa itti roobsanii ajjeesanii jiru. Kanaan alatti dargaggoon kun yakki inni hojjete tokkos akka hin jirre namni kun himaniiru. Karamarratti agartee inni waan akka wanna turfees waan akka godhuu wayii itti agarsiisaa karaa irratti makiinaadhaan deemti jarri booda kama rasaasumaan dhufeeti ajjeesseedha. Dargaggoon kun gara laaffinna tokko malee biyyuma itti dhalatte irratti erga ajjeefamee booda jiraattonni hundi hadhaawanii jiran. Kun kanaan osoo jiru achuma godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessaa dargaggoonni 100 ol qabamanii hidhamuun himame. Loltoonni agaazii manneen namootaa irra deemuun duuchaan uummata nagaa gara mana hidhaatti guuraa jiraachuu namni kun akkasitti ibsan. Shaashamannee keessatti illee har'allee gara nama 100 akka ta'u ijoollee gara karaa Mazooriyaa Wanduu jedhamu jira. Shaashamannee gara Duwwaa Afurii nama gara 100 akka ta'u halkan irra deemaa qabanii nama karaa irra deemu nama sa'a malee deemu qabaa manallee deemaa tokkomaadhaan warra akkanatti nama tokkoman suuraa mana keessa deemaa akkasitti amma nama 100 fuudhanii makiinaan addaraasha Zeerosestii jedhama bakki sun bakki garisitti. Haaluma wal fakkaatuun odeeffannoo haqaa ukkaamsuuf jecha diishii manneen jiraattota irraa caccabsuun itti fufee jira jedhan. Loltoonni kun manneen namoota humnaan cabsanii seenuun saamicha raawwataa jiran. Kana malees namoota OMN daawwatanis reebuu fi televiziyoona isaanii caccabsuun haalaan hammaatee jiraachuu himanii ta'us garuu madda odeeffannoo dhugaa ukkaamsuu akka hin dandeenyes dubbatan. Guurutti jiranii hundumaa irra deemaa mana deemaa OMN maali Military jedha kanarraa hiikataa deemaa kaan ammoo katiibii jedhamsillee jira. Akkuma seenanii mana seenanii faayoo riimootii bananii OMN irratti akka tasa namni dagatee bira bananii oolan OMN achumatti fiigisan lafaan dhofta achumatti cabsitee achumatti nama keessa achi jirullee fuutee baatee yeroo baay'ee nama akkasitti ganda Duwwaa Afurii amma mana baay'ee fiigii cabsanii jiran. Godina Harargee Lixaa magaalaa Baddeessaatti ammoo humnoonni waraanaa mootummaa wayyaanee namoota dararaa fi saamaa wayita jiran kanatti namni tokko rasaasaan rukutame lubbuun isaa darbee jira jedhu jiraattonni itichaatu dubbise. Jiraataan magaalaa Baddeessaa irraa dubbisne tokko akka jedhanitti erga mootummaa wayyaanee labsii muddamaa baasteedhaa asitti naannoon isaaniis ta'e magaalaan isaanii humnoota waraana wayyaaneen weeraramtee dirree waraanaa fakkaattee akka jirtu dubbatanii. Guyyaa har'aa onkololeessa 19 bara 2016 galgala kana humnoonni waraana wayyaanee magaalaa Baddeessaa buufatanii jiran kunneen nama tokko masgiida cinaatti rasaasaan rukkutuun lubbuun isaa darbuus himaniiru. Guyyaa eeggaddaa chaanurraa kaasee fattashaa cimaa waan jireecha arras hanga miilan takkaa kan nama jalafanii turanii amma garuu isaa 12 irratti arbaamee kan jedhamu tokkodhaan mataa keessa dhaamee du'ee jira garuu hanga amma arbaamee masgiida guddaa guddaadhaan eeggaddas qabanii toonee baafamee jedhame. Magaalaa Baddeessaa keessatti humnoonni waraanaa kunneen qabeenyaa namootaa saamaatti akka jiran maddi odeeffannoo keenyaa kun dabaluun eeranii jiru. Gabalan ganana isanii mana otti deemanii qulqulluu irraa fudhanii mana fokkisanii turisii guddiitti irraa bu'anii meeshaa akkasiisaa sun jirti isanii fuudhanii kuma 900 diddarra fudhanii fi fuudhanii golgaa eegan isas fudhanii. Jalqabumaadhaa kuma 900 akkamitti mana kaa'uu danda'e moo akaawuntii baankii isaa fudhatani?
inni baankii fudhee jiran mana faaya isa dhaqbatanii dhaqanii biqilchii jiran jireenya irra kanaa kanaan gidee kana maalin isa kana akka baankii fudhanii jira maaliif fudhaa kennanii wanni dira fudhaniisi achi keessa dira fudhaniisi firii biyyeessu guuratanii maallaqas fudhanii maaliif kana barbaadnaan deemanii fudhanii isa fudhanii akka baddeessan tuman. Guutummaa aanaalee godina Harargee Lixaa keessatti yeroo ammaa kana nageenyaaf tasgabbiin kan hin jirre ta'uu kan nuuf himanii namni kun Oromiyaa bal'oon haalota ulfaataa keessatti sarbamaa jirti jechuunis dubbataniiru. Kanas ta'u jedhu namni kun walabummaa Oromiyaa yeroon ishee dhiyaattee jirti waan ta'eef sabni Oromoo biyya keessaa fi alatti irree tokkoon dhaabbachuun waan ilmaan Oromoo itti wareegaman dhugoomsuu keessatti shoora guddaa qabaachuu qabu jechuunis dhaamaniiru. Mormii godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa keessatti adeemsifamaa ture sababeeffachuun loltoonni agaazii namoota 50 ol qabanii hidhuun isaanii himame. Usmaan Ukkume gabaasa qaba. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaatti mormii onkololeessa 6 fi 7 geggeeffamee ture irratti namoonni 30 wareegamuun kan dagatamu miti. Loltoonni agaazii mormii achitti ta'ee ture sababeeffachuun wayita ammaa namoota nagaa duuchaan qabanii hidhaa jiran. Jiraataan aanichaa tokko akka jedhanitti addi bilisummaa uummata Tigraay aanaa isaanii keessatti namoota nagaa duuchaan ajjeesuun hanqatee ammas namoota hidhaa jira. Haga ammaatti namoonni 50 ol hidhamuullee himan. Haga ammaa namni daangaan qabu amma fakkeenya guyyaa irraa qofan namoota gara 50 olii hidhanii jiranii kaleessi akkasii deengabbii akkasii uummata baadiyyaa irraa guuranii hidhanii jiranii keenya baqannee irraa guyyaa guyyaan sa'aatii natti guuraa jiranii jechuudha. Lakkoofsa amma nageenya sitti hin danda'u lakkoofsa jedhamu. Akka aanaa Liiban Cuqqaalaatti rakkoo fi roorroon daangaa dabartee ummaticha irratti fe'amtee jirti jedhan guyyaa irraa guyyaatti namoonni qabamanii manneen hidhaatti guuramaa jiraachuullee himanii haalli kun kan hammaatee erga labsiin yeroo muddamaa raggaasifamee as akka ta'ellee dubbatan. Keessumattuu rakkoon kun gandoota baadiyyaa hunda keessatti itti fufee jira jedhan. Baadiyyaan akkuma aanaa Liiban Cuqqaalaatti baadiyyaan warra aanaa keessatti jira hunda guuraa jiran jechuudha. Amma baadiyyaa amma gandoota amma guyyaa har'aa kanatti ganda Liiban Gaarullaatirraa namoota akkuma jiran guuraa jiran guyyaa kaleessi taasee haga har'aa gandoota Liiban Gaarullaatirraa nama hunda walitti guuraa jiran jechuudha. Guyyaa dangaddaa akkasumatti immoo nama gara guddaa dangalaarraa namoota guuraa oolanii kan argatan argatanii kan jalaa bakka ta'e qabatee kan argatan qabatanii ammas immoo tartiibumaan guyyaa guyyaadhaan konkolaataa addaan hidhatanii gandoota hunda fayyadamuu guuranii jiru. Mormii dhiyeenya darbe aanaa isaanii keessatti geggeeffamee tureen manni hidhaa guutumaan guutuutti balaa ibiddaatiin waan barbadaa'eef namoonni ammaa qabaman kun waajjira barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa yookaan Baalaataawoo keessatti hidhamuu isaanii dubbatan. Asi yeroo darbe balaa ka'eerraan ka'e manoota hidhaa fi hunda uummanni gubee ture jechuudha. Manoota hidhaa gubee namni hidhamaas isa yaafate jechuudha. Namoota mana hidhaa jiran namni mana hidhaa rafa tolchu dhukaasaa oolanii guyyaa lamaaf achi keessaa nama mana hidhaatti yaafatanii meeshaa itti geessu jirullee hiikkatanii jechuudha. Sababii sanirraan ka'e amma sababa manni hidhaa gubateef amma dhaabbata Baalaataawoo itti ogummaa ijoolleen baratatti dhaabbata akkasumatti dhaabbata tokko jiran ture isatti ol naqee hojjetanii hin jaanga amma akka odeeffannoo dhabeetti. Akka namni kun jedhanitti jiraattota aanaa Liiban Cuqqaalaa kanarratti miidhaa dhaqqabsiisaa kan jiran loltoota agaazii fi poolisoota Oromiyaa warra ofiin jedhanidha. Amma isaan warra amma jiru kun fakkeenyaaf kan waraana poolisii irraa kaasee kora bittinneessa irraa kaasee saraawitiidha agaazii jiraan ture duraa duuban isaan kana keessa amma gaafa poolisiin Oromiyaa gaafa san dadhaban amma ofii jiru amma saraawitiif agaaziidha isaan warra poolisii Oromiyaa warra biyya keessa beeku ofeetti qabatanii basaasa akkas ofeetti makanii haala saniin poolisiin Oromiyaa immoo nama naannoo duraanuu beeka waan ta'eef saraawitiin duuba deemee qaba jedhanii poolisiin Oromiyaa irra deemaa itti guuranii jechuudha. Mormii kanaan dura achitti geggeeffamee tureen jiraattota aanaa isaanii irraa namoonni hedduun wareegamuu nuuf himanii ammas mormii dabalataa ka'uu mala shakkii jedhuun uummata dararaa jiru jedhan. Sababa akkaatuma gaafattanii fi guyyaa sababa gabrummaan uummata irra baay'ateen uummanni guddaa agarsiisee jechuudha. Konkolleessaa akka lakkoofsa warra Awuroopaatti konkolleessa guyyaa kamsaa fi kaayee gajjimaata dhukaasa walitti dhukaa oolan lubbuun namoota ammaafillee yoo hundi isaa yaadachuudha lubbuun namoota 30 olii bahuudhaan walitti dhukaasaa oolanii gara isaaniif namoonni hedduun miidhamanii sanirraan kan ka'e amma humna dabalataa akkuma isaan imaammata ammaa baafatanii humna waraanaa keessa galanii uummata humnummaan guuraa jiranii jechuudha. Namni kun itti dabaluun akka himanitti erga roorroo fi rakkoon cimaan jiraattota kanarratti xiyyeeffatamee kaasee dargaggoonni hedduun qe'ee isaanii dhiisanii gara birootti baqachuuf dirqamanii jiru. Walumaa galatti aanaan isaanii dararamiinsa hammeenyaatiin haguugamtee akka jirtu namni kun dubbatan.
amma kan gaafin itti jiru tokko kana jechuudha. Amma namni silaa dargaggoodha jedhamee namni dargaggoodha jedhamee fi namni duraan hidhataa ganda isaanii jedhamu hundi isaatu amma yeroo ammaa manaa baqatee kun gara biyya ormaatti badee amma kan jiru jaarsuma dhabaa fi akkana dubartoota yoo ta'e malee baay'ee ulfaataa yookaan manaatti arguuranii kaan qe'eerraa bakkachiisan jechuudha. Ani akkatti fufa taanaan jireenyi gara fuulduraan maal akka ta'u anaaf gaaffiidha jechuudha. Loltoonni agaazii namoota kana duuchaan qabanii erga hidhanii booda maatiin akka waliin qunnamnes dhoorgaa jiru jedhan. Maatiinis namoota jalaa hidhaman kana ilaaluus ta'e nyaata geessuu fi waan dhoorgamaniif wayita ammaa dhiphina keessa jiraachuu ibsan. Labsii yeroo muddamaa hordofuun tibba darbees magaalaa Nageellee Booranaa qofa keessaa namoonni 200 ol qabamanii hidhamuu isaanii gabaasuun keenna ni yaadatama. Godina Qellem Wallaggaatti itti gaafatamaa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo kan ta'an obbo Masarat Dhaabaa dabalatee barsiisotaa fi hojjetoota mootummaa hedduun hidhamuun isaanii himame. Obbo Masarat Dhaabaa duula filannoo biyyoolessaa kan bara 2015 godina Qellem Wallaggaa keessatti geggeeffame paartii KFO bakka bu'uun adda durummaan namoota qindeessaa turan keessaa tokko. Itti gaafatamaa paartichaa kan godina sanaatis obbo Masarat nama gaa'ela qaban abbaa daa'ima ganna 3 dilbata ganama otoo gara waldaa kiristaanaa dhaqaa jiranii to'annaa jala kan oolfaman obbo Masarat paartii heera biyyichi hayyame jalatti seeraan galmaa'ee hojjechaa ture keessatti ifatti ga'ee fudhachuudhaan uummata sanaaf waan irra wayyu akeekuurra kan darbe badii tokkoyyuu hin dalagnee jedhu namooti maatii isaaniitti siqan akka nutti himanitti. Obbo Masarat Dhaabaa dilbata ganama namoota bebbeekamoo magaalaa Dambidolloo keessa jiraatan hojjetoota mootummaa fi barsiisota hedduu waliin kan qabaman obbo Masarat keessumaa yeroo duula filannoo bara 2015 sana haala odeeffannoo filannoo sana namoota adda durummaan nuu himaa turan keessaa tokko waan ta'aniif Dambidollootti bilbilee hiriyoottan isaanii keessaa nama tokko dubbifnee turre. Jiraataa Dambidolloo lakkoobsa hin qabnetu waajjira poolisii guutee mooraalee waraanaa keessattillee hidhamee dararaa argaatti jira kannaan jedhan namni kun eeyyee obbo Masaratis dilbata sana ganama kan qabame jechuun nu himan. Namoota baay'eedha beektee kan viidiyoon wayyaanuu waliin taatanii jalaa hidhaa jirtu. Dhagaan dha'uuf himuu kan hin dandeenye polis xaabiyaan guute inni kan sayyoonni kan aanaa sun guute karkeeliin guute lafatti na fudhabaanii kaambiitti hidhaa jiran kaambii waraanaatti taa'eeru keessa deemanii waan adda addaa gochaa jiru. Masarat Dhaabaa itti gaafatamaa KFO godina kanaaf gajjallaadhaaf mana gajjallaaf gaarraa naqadanii haadha manaa biraa darbatanii deebiis maalti galchiidhaan kan isaan ol deebisanii sanbata ganama qabamiidhanii. Namni kun akka jedhutti yeroo ammaa qabame namni harkaaf miilli isaa kaateenaan hidhamee hin reebamin nama carraa qabu qofaadha jedhu. Lakkiisaan ta'e jira siyaasii hordofaa jedhama. Isaan kanaan dura hidhamaa turanii reebamaa turan katamaa qullaa naannessaa turan dhimma isaanii garuu jalaa miliqaniiru deemanii biyya qullee bira keeddeeti biyyi isaanii barsiisaadha isaanii. Deemanii maatii isaanii keessaa obboleessa isaanii hongeelaawii wayii hidhaniiru. Namoota duraa wabii isaanii darbee wabii ta'an obboleeyyaas namoota jedhamu tokkos qabanii duraa hidhaniiru. Birrii 10,000 sildaa gatii wabii jedhanii saafisaadha kan isaan jiranii nama kana dubbisuu dandeessa lafa isaan jiran hin beekamu. Namoota goota beekamoo godina baddaa sayyoo jedhamu isaan bakkeellee hordofaa jedhamu baay'ee amma mandara gidduu deemanii nama baay'ee qabaa jiru nama reebu kaseenaasitti ka'anii reebu. Labsiin yeroo muddamaa sun kan biyyattii tasgabbeessuuf labsame otoo hin taane nuti akka taajjabaa jirrutti labsii saamichaatii jedhu. Dubartootarraa warqee mormaa cirachaa jiru, dargaggootarraa bilbila harkaa gurrachaatti jiru akka isaan jedhanitti. Mana namaa lixanii warqeedha kan isaan namarraa dhiitanii ijoollee namaa dhiitanii daggala keessa buusan. Egaasitti tolu haalli isaan warqee sirraa kutatu namni gaafatu hin jiruun magaalaa keessa. Yeroon kun laaquma waliigalaatti jira yoo fudhattee ilaalte wayyaaneen maal gochaatti jirti viidiyoo fayyadamtee sa'aatii kana maal gooti labsii jajaabaafte kana gidduutti saamtee baduudha wanti ishee qaqqabee waan jiruuf seeliin hanna seetii dhumaa waan jiruuf amma seeliin kun dhimee badutti maal gochuutti jirti saamuudha yeroo saamuuti yoo sun dhuftee waa buqqistee deemtan ni gaafatu viidiyoon gaafatu maaliif komaandi poolisiidhaan biyya bulchu keessatti biyya waraanni bulchu keessatti wanta goote waan hin qabneef sa'aatiin kun sa'aatii sunitti saamtuudha. Nyaataa qaba wal fudhannee deemnaadha waan ta'eef waan qabu abbaan akka fudhatee deemuudhaaf yeroo sunitti waraanaaf laatee jiru. Tasbiin qabateetu sinirra jiraata. Yeroon kun yeroo sunitti waa halli saamtee waa halli cittee
waan barbaade yaa ta'u ofiisitti amma waan fudhattee damdalloo sintarii keessa moobaayilii fideedhanii moobaayilii ijoollee harkaa fuudhanii gaafa ijoolleen bilbila isaanii galgala dabalanii gaafatan kaambii waraanaatti qottoo fudhattu naanna usad jedhanii gaafa isaan naanna kanneentu jira kana fa'aa jira wanta doonuu hin qabnu gara xodooruudhaan ijoolleen baddee jirtus illee amma waa seenyaatti waa seen dhudde meeshaa sassaabbatanii milishaarraa ijoolleen badan tokko baay'ee isaaniitu jiru ijoollee 500 olti dagala jira ijoolleen kun afurii isaanii akkaataan itti beekamu duraan baay'ee gaafachaa turre ijoollee alaas waan meeqa tokko gaafachaa kan isaan turre egaa harkuma waaqayyo wali'achaa irra. Kana hunda akka nurra ga'u kan taasise diina fagoorraa nutti dhufe qofa osoo hin taane namootuma nu keessa jiraatan miseensota OPDOtii jedhu. Rakkoo isaan mudate kanaan dura isaan dhowwan namarraas dhowwaa yeroo itti namni tokko namoonni waaqayyoon sodaatan namoota jijjiiru yoo jiraatan mataan isaanii amma sa'aatii kana aangoo harkaa fuuteetti saamuudhaaf kun koo gubbaadhuma qabee sirna bulchiinsaatti raawwatee dhufe osoo hin taane amma miidiyaa alaa beekamee ittiin isaan kan ittiin tasgabbeessuuf osoo hin taane yeroo isaanii guyyaa isaanii halkan isaanii kan isaan itti qabatanii jedhan yeroo isaan itti ajjeesan ijoolleen gad naannoo mannaafashaa magaalaadhaan midolootti dhufte sun magaalaa katamaadhaa baatirii dattee galaa jirti waan tokko hin goone lafa deemu xiyyiin jiru waxiin jiru eenyutu isaan gaafata yoo ajjeesan kanaaf sa'aatii kana manaa baatee manatti galuu kan yaaddamaa jiru deemtee yaaddoodha hojii deemtee baatee yoomtu rakkoo dhufaadha. amma sa'aatii kana bulchiinsa OPDO keessa kan isaan godhaa jiran indaam isaantu haala maalitti beeku wayyaanii maalitti beeka waraanni mana kee dhufee kan namoota diigu waan jedhu keessa namoota maqaa dheessite dha'uu hin dandeenye kanaan dura hira waggaa torba waggaa saddeet qaallittiitti eessatti adda addaatti waggaa 10 wayii waggaa 11 hidhaman deddeebisanii hidhaa jiru namoota adda addaadha kan isaan hidhaa jiran kun immoo maal fidaa namoonni dubbachuu danda'an namoonni arguu danda'u waa dubbachuu bor danda'u mana hidhaa jaaf yoo tursan ammasitti isaan ittiin deddeeffatu kun egaa haala kanaan garamitti deema biyyattiin garamitti akka isheen deemtu altii boruma harka waaqayyoo duratti dhiisneetu ilaalla. Uummata Oromoo labsii otoo hin taane ajjeechaan dhaabuu hin danda'u kan jedhan namni kun Oromoo hundi garaan madaa'eeraa jedhu. Hin barbaadu amma iyyuu bitamuuf hin barbaadu inni waajjiraa mataa isaa bitamuuf hin barbaadu dhaggeeffadhu OPDO mataan isaa tokko quuqama qaba as keessaa dhalatee as keessaa hantinii ta'e as keessaa ijoolleen kanaaf jedhanii ol ijaaranii ijaarsa adda addaa ijaaranii meeshaalee milishaarraa fudhatanii kan amma koo sa'aatii kana waan si garramu keessaa abbaa ganda bulchu nama ganda bulchu qabdee hiiteerti nama ijoolleen meeshaa fudhattee hundumaatti qabdee hiiteerti OPDO yaaniin Sebetulnya senang berarti daggala deemee nutti rukutuudhaaf nu rukuchiisuudhaaf akka goosistuudha. Kanaaf uummanni kun lafa deemu lafa taa'u hundumaatti diddaa agarsiisaa barumsi yoo agarte Oromiyaa keessa hin jiru. Kun jechuun maal jechuudha hojjetaan inni isaan yoo waajjira deemu sodaatee yoo dhaqee mataasaa lammiin kun eenyutti warri koo darbee mucaa koo kennadha. Mana barumsaan naa eegamoo gamtaa maatiin naa eegamoo biiroo barnootaan naa eega jedhee amanee dhiyeessaan jiru. Hojjetaan inni OPDO jettu mucaasaa keessaan jiru waan jedhu keessaa mucaasaa akkasiin deemtu hin barbaadu maaliif hin barbaadu lafa agarteetti mucaasaa waan duutuu fi kana jechuun maal jechuudha diddaa agarsiisaadha jira amma kanatti Oromiyaa keessa haa ta'u iddoo biyya Amaaraas haa ta'u iddoo biraas haa ta'u itti fufuu hin danda'an jira kun akka kanatti amma saamtillee saamtee deemtu malee itti fufuun tasumaa hin danda'amu. Isa biloobbeessanii kanaan dura yeroo haalli adda addaa hiriirri guddaan sun ture yeroo maal ture wal ga'iidhaan namoota dhiisanii OPDOdhaan sirreessu turan. Waraanaan biyyi sirratti tokkoyyuu hin jirtu. Ati mucaakee dimokiraasii agarsiiste mana kee keessatti koo walii galtee daayiloogii malee monoloogiin hin danda'amu biyya kamiiniyyuu. Walumaa gala haalli naannoo keenya keessatti raawwachaa jiru kun garamitti deema inni jedhu kan nama yaaddeessu ta'us Oromoon akka daraaraa kana hundarra darbee bilisummaa isaa gonfatu garuu abdii guddaa qabnaa jedhan. Godina addaa Oromiyaaf magaalaa Finfinnee keessatti jiraattonni akka OMN hin ilaallee hidhattootni akeekkachiisuu isaaniirra darbanii manneen jiraattotaa irra deemuudhaan diishii buqqisaa jiraachuu isaaniitu himame itichaa guddataa nama dubbise qaba. Jiraataan godina addaa Oromiyaa naannawaa magaalaa Finfinnee aanaa muloo kan taani shira wayyaaneen biyya keessatti lammiilee nagaa irratti raawwataatti jirtu odeeffannoo arganne akka saba keenya cinaa hin hiriirreedhaaf OMN ilaaluurraa dhorkamnee jirra jechuun dubbatanii. Erga labsii yeroo muddamaa mootummaan wayyaanee baasteedhaa asitti karoora kana uummata keessatti facaasuudhaan fudhatama argamsiisuudhaaf sarbaminsa mirga namoomaa guddaa lammiilee nagaarraan gahaa jiraachuu humnoota waraanaa kanneenis dubbataniiru.
hojjetaas ta'ee qaamni kamiyyuu iddoo kanatti baay'ee sodaa guddaa keessa kan jiru ta'uu isaati. Namni kamiyyuu ilaalee argameera taanaan ilaalchisees argameera taanaan seeraan qabamee kan gaafatamu ta'uu isaati kan jedhame malee buqqa'een argame. Qabsoon saba Oromoo wayyaanee hundeerraa raasaatti waan jiruudhaaf sochii warraaqsa saba kana gufachiisuuf humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota dhuunfaa sarbaatti akka jiran jiraataan aanaa muloo kun dabaluun himaniiru. Keessumaa moobaayiliin illee nama harkaa fuudhamee yeroo itti fattashamee wanta achi keessa jiru ilaalamee yoo wantoota akka alaabaa wanta biraa agarsiisu kan argan moobaayilillee kan nama harkaa fuudhanii kan caccabsan ta'uu isaati kan mul'atu. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Finfinnee kutaalee bulchiinsa garaagaraa keessatti humnoonni waraanaa manneen jireenya namootaa dhuunfaarra deemuudhaan diishii caccabsaa kan jiran ta'uu jiraataan magaalaa Finfinnee tokkos OMN'tti himaniiru. Akka namni kun yaada isaanii OMN'if qoodanitti mootummaa wayyaanee erga sochiin Oromiyaa keessatti eegalee nageenyaa fi tasgabbii argattee hin beektu. Kanarraa ka'uudhaanis lammiilee nagaa hidhuu fi ajjeesuu dalagaa ishee guyyaa guyyaa godhachuun dhaloota akka baalaatti harcaasaa jirti jechuun dubbataniiru. Haalota kana keessatti sochiin saba Oromoos bilisummaan akka goolabamu abdii guddaan qaba jechuun illee dhaamaniiru. Tarkaanfileen labsii yeroo muddamaa Itoophiyaa labsite keessatti fudhataman haala muddama biyyattii keessa jiru caalaa kan hammeessu malee kan fooyyessu akka hin taane Amnesty Internationaliif embaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu. Nafa kubratee deemuudhaaf yeroo seentti waraanaaf laatee jiru. Labsiin qabatee sin irra jiraata. Yeroon kun yeroo seentti waa halli saamtee waa halli cittee waan barbaade yaa ta'u fiisitti amma waan fudhattee damdalloo sentarii keessa moobaayilii fideedhanii moobaayilii ijoollee akka fuudhanii gaafa ijoolleen bilbila isaanii galgala dabalanii gaafatan kaambii waraanaatti qottoo fudhattu naanna usad jedhanii gaafa isaan naanna kanneentu jira. Kana fa'aa jira. Wanta doonuu hin qabnu bira qabuudhaan ijoolleen baddee jirtus illee amma waa seenyaatti waa seen dhudhu meeshaa sassaabbatanii milishaarraa ijoolleen badan tokko baay'ee isaaniitu jiru ijoollee 500 oltu jala jira. Ijoolleen kun afurii isaanii akkaataan itti beekamu duraan baay'ee gaafachaa turre ijoollee alaas waan meeqa tokko gaafachaa kan isaan turre egaa harkuma waaqayyo wali'achaa irra. Kana hunda akka nurra ga'u kan taasise diina fagoorraa nutti dhufe qofa osoo hin taane namootuma nu keessa jiraatan miseensota OPDOtii jedhu. Rakkoo isaan mudate kanaan dura isaan dhowwan namarraas dhowwaa yeroo itti namni tokko namoonni waaqayyoon sodaatan namoota jijjiiru yoo jiraatan mataan isaanii amma sa'aatii kana aangoo harkaa fuuteetti saamuudhaaf kun koo gubbaadhuma qabee sirna bulchiinsaatti raawwatee dhufe osoo hin taane amma miidiyaa alaa beekamee ittiin isaan kan ittiin tasgabbeessuuf osoo hin taane yeroo isaanii guyyaa isaanii halkan isaanii kan isaan itti qabatanii jedhan. Yeroo isaan itti ajjeesan ijoolleen gadi naannoo mannaafashaa magaalaadhaan ijoollee itti duubisu magaalaa katamaadhaa baatirii dattee galaa jirti waan tokko hin goone lafa deemu hiyyiin jiru waxiin jiru eenyutu isaan gaafata yoo ajjeesan. Kanaaf sa'aatii kana manaa baatee manatti galuu kan yaaddamaa jiru deemtee yaaddoodha hojii deemtee baatee yoomtu rakkoo dhufaadha. Amma sa'aatii kana bulchiinsa OPDO keessa kan isaan godhaa jiran indaam isaantu haala maalitti beeku wayyaanii maalitti beeka waraanni mana kee dhufee kan namoota diigu waan jedhu keessa namoota maqaa dheessite dha'uu hin dandeenye kanaan dura hidha waggaa torba waggaa saddeet qaallittiitti eessatti adda addaatti waggaa 10 wayii waggaa 11 hidhaman deddeebisanii hidhaa jiru. Namoota adda addaadha kan isaan hidhaa jiran. Kun immoo maal fidaa namoonni dubbachuu danda'an namoonni arguu danda'an waa dubbachuu bor danda'u mana hidhaa jaaf yoo tursan ammasitti isaan ittiin geggeeffatu. Kun egaa haala kanaan garamitti deema biyyattiin garamitti akka isheen deemtu abdii boruma harka waaqayyoo duratti dhiisneetu ilaalla. Uummata Oromoo labsii otoo hin taane ajjeechaan dhaabuu hin danda'u kan jedhan namni kun Oromoo hundi garaan madaa'eeraa jedhu. Hin barbaadu amma iyyuu bitamuuf hin barbaadu inni waajjiraa mataa isaa bitamuuf hin barbaadu dhaggeeffadhu OPDO mataan isaa tokko quuqama qaba as keessaa dhalatee as keessaa hantunii ta'e as keessaa ijoolleen kanaaf jedhanii ol ijaaranii ijaarsa adda addaa ijaaranii meeshaalee milishaarraa fudhatanii kan amma koo sa'aatii kana waan si garramu keessaa abbaa ganda bulchu nama ganda bulchu qabdee hiiteerti nama ijoolleen meeshaa fudhattee hundumaa qabdee hiiteerti OPDO yaanii Sebetulnya yang berarti dalam ini itu merupakan merupakan apa keburukan. Karena umman itu lah pada ini lah tahu hukum mati tidak bersihar. Baru sih berarti omiati sahinjur. Kalau cuma lihat abasi ojekan insan yo ada di sudah ada orang yang ada. Lamin kun ini si buat di kodar demo cago kenapa. Mana orang sana ega mau gamta matinya ega mau biro berno tanah ega jadi amane mer di sanjur.
hojjetaa inti viidiyoo dhaggeessu mucaasaa keessaan jiru waan jedhu keessaa mucaasaa akkasiin deemtu hin barbaadu maaliif hin barbaadu lafa agarsiisti mucaasaa waan duutuu fi kana jechuun maal jechuudha diddaa agarsiisaadha jira hamma kanatti oromiyaa keessaa haa ta'u iddoo biyya amaaraas haa ta'u iddoo biraas haa ta'u itti fufuu hin danda'an jira kun akka kanatti hamma saamtillee saamtee deemtu malee itti fufuun tasumaa hin danda'amu. Isa biladdeessanii kanaan dura yeroo haalli adda addaa hiriirri guddaan sun ture yeroo maal ture walga'iidhaan namoota ciisanii of viidiyoodhaan sirreessu turan. Waraanaan biyyi sirratti tokkoyyuu hin jirtu. Ati fiigisan lafaan dhooftacha qabsitee achumatti namuma achi jirullee fuutee baatee yeroo baay'ee nama akkasitti ganda duwwaa afurii amma mana baay'ee fiigii qabsanii jiran. Godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaatti ammoo humnoonni waraanaa mootummaa wayyaanee namoota dararaa fi saamaa wayita jiran kanatti namni tokko rasaasaan rukutame lubbuunsaa darbee jira jedhu jiraattonni itichaatu dubbise. Jiraataan magaalaa Baddeessaa irraa dubbine tokko akka jedhanitti erga mootummaa wayyaanee labsii muddamaa baasteedhaa asitti naannoon isaaniis ta'e magaalaan isaanii humnoota waraana wayyaaneen weeraramtee dirree waraanaa fakkaattee akka jirtu dubbatanii. Guyyaa har'aa onkololeessa 19 bara 2016 galgala kana humnoonni waraana wayyaanee magaalaa Baddeessaa buufatanii jiran kunneen nama tokko masgiida cinaatti rasaasaan rukkutuun lubbuun isaa darbuus himaniiru. Guyyaa eeggaddaa chaanurraa kaasee fattashaa cimaa waan jireecha arras hanga milan takkaama kana nama jalafanii turanii amma garuu isaa 12 irratti arbaamee kan jedhamu tokkodhaan mataa isa dhaamee du'ee jira garuu hanga amma arbaamee masgiida guddaa guddaadhaan eeggaddas qabanii toonee baafamee jedhame. Magaalaa Baddeessaa keessatti humnoonni waraanaa kunneen qabeenyaa namootaa saamaatti akka jiran maddi odeeffannoo keenyaa kun dabaluun eeranii jiru. Kan egaa bulanii ganana dhufanii mana otti deemanii qulqulluu irraa fudhanii mana fudhatanii firii guddiitii irraa bu'anii meeshaa akka bishaan sun irratti fudhanii kuma 900 darratti hidhanii fi fudhanii golgaa eegan fudhanii. Jalqabumaadhaa 900 akkamitti mana kaa'uu danda'e moo akaawuntii baankii isaa fudhatani? Inni baankii fudhee jiran mana faayee isa fudhatanii dhaqanii qulqulluu jiran irra kanaa ganaan biyya kana maalin akka gamaadha akka baankii fudhanii jira maaliif fudhataa kennanii inni darratti hidhanii fi achi geessa. Darratti hidhanii fi firii guddiitii guuratanii maallaqas fudhanii maaliif kana barbaadnaan deemanii fudhanii isa fudhanii achuma deebisan. Guutummaa aanaalee godina Harargee lixaa keessatti yeroo ammaa kana nageenyaaf tasgabbiin kan hin jirre ta'uu kan nuuf himani namni kun Oromiyaa bal'oon haalota ulfaataa keessatti sarbamaa jirti jechuunis dubbataniiru. Kanas ta'u jedhu namni kun walabummaa Oromiyaa yeroon ishee dhiyaattee jirti waan ta'eef sabni Oromoo biyya keessaa fi alatti irree tokkoon dhaabbachuun waan ilmaan Oromoo itti wareegaman dhugoomsuu keessatti shoora guddaa qabaachuu qabu jechuunis dhaamaniiru. Mormii godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa keessatti adeemsifamaa ture sababeeffachuun loltoonni agaazii namoota 50 ol qabanii hidhuun isaanii himame. Usmaan Ukkume gabaasa qaba. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaatti mormii onkololeessa 6 fi 7 geggeeffamee ture irratti namoonni 30 wareegamuun kan dagatamu miti. Loltoonni agaazii mormii achitti ta'ee ture sababeeffachuun wayita ammaa namoota nagaa duuchaan qabanii hidhaa jiran. Jiraataan aanichaa tokko akka jedhanitti addi bilisummaa uummata Tigraay aanaa isaanii keessatti namoota nagaa duuchaan ajjeesuun hanqatee ammas namoota hidhaa jira. Haga ammaatti namoonni 50 ol hidhamuullee himan. Saga amma namni daangaan qabu amma fakkeenya guyyaa irraa qofan namoota gara 50 olii hidhanii jiranii kaleessi akkasii deengaddi akkasii uummata baadiyyaa irraa bu'anii hidhanii jiranii fi keenya baqannee irraa guyyaa guyyaan sa'aatii natti bu'uuraa jiranii jechuudha. Lakkoofsa amma nageenya sitti hin danda'u lakkoofsa jedhamu. Akka aanaa Liiban Cuqqaalaatti rakkoo fi roorroon daangaa dabartee ummaticha irratti fe'amtee jirti jedhan. Guyyaa irraa guyyaatti namoonni qabamanii manneen hidhaatti guuramaa jiraachuullee himanii haalli kun kan hammaatee erga labsiin yeroo muddamaa raggaasifamee as akka ta'ellee dubbatan. Keessumattuu rakkoon kun gandoota baadiyyaa hunda keessatti itti fufee jira jedhan. Baadiyyaan akkuma aanaa Liiban Cuqqaalaatti baadiyyaa warra aanaa keessatti jira hunda guuraa jiran jechuudha. Amma baadiyyaa amma Harka fuun akkam jirtu daawwattoota keenyaa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa waliin Anabdii Fiixeeti. Godina Arsii lixaa gandaa qotee bultoota Abaarotti loltoonni agaazii dargaggoo tokko yoo ajjeesan namoota 4 ukkaamsuun isaanii himame. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Shaashamannee keessattis dargaggoonni
100 ol hidhamu jiraattonni dubbatanii jiru. Guutuu gabaasa kanaaf Usmaan Ukkume. Namni nuti dubbifne akka himanitti loltoonni agaazii uummata doorsisuuf jecha gara ganda abaaroo imalaa osoo jiranii dargaggoon Ahmadoo Guyyee harka ol qabuun diddaa isaa yoo agarsiisaa turetti loltoonni kun kallattiidhaan rasaasatti dhukaasanii turan. Dargaggoon kun erga rukutamee booda waldhaansaaf gara magaalaa Shaashamannee hospitaala Nook jedhamu erga geeffamee battalumatti kan lubbuun isaa dabarte. Ahmadoo Guyyee jedhama. Gurbaan jalaa fiigee baay'ee jalaa fiigee dhooftee rasaasaan dhooftee achumatti deemanii hospitaala fidanii hospitaalatti ture. Nama afurii ammoo qabattee deemtee hidhuudhaaf jette. Qabdee nama mukarraa jiru qabdee deemtee hidhuudha. Loltoonni kun erga dargaggoo kan ajjeesanii booda namoota nagaa 4 karaa gubbaa qabanii ukkaamsuulee himan. Dargaggoo kanarratti sababaan tarkaanfiin ajjeechaa kun raawwatameef maali gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan loltoonni kun konkolaataa waraanaatiin imalaa osoo jiranii dargaggoo Ahmadoo uummata Oromoo ajjeefamee jiru ilaalchisuun harka isaa ol qabee diddaa agarsiisee ture. Loltoonni nageenya uummataatti amannee fi sirna dimokiraasii hin hordofne kun kallattiidhaan rasaasa itti roobsanii ajjeesanii jiru. Kanaan alatti dargaggoon kun yakki inni hojjete tokkos akka hin jirre namni kun himaniiru. Karamarratti agarteeti inni waan akka wanna profees waan akka godhuu wayii itti agarsiisaa karaa irratti makiinaadhaan deemti jarri booda kama rasaasumaan dhufeeti ajjeesseedha. Dargaggoon kun gara laaffinna tokko malee biyyuma itti dhalatte irratti erga ajjeefamee booda jiraattonni hundi hadhaawanii jiran. Kun kanaan osoo jiru achuma godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessa dargaggoonni 100 ol qabamanii hidhamuun himame. Loltoonni agaazii manneen namootaa irra deemuun duuchaan uummata nagaa gara mana hidhaatti guuraa jiraachuu namni kun akkasitti ibsan. Shaashamannee keessatti illee har'allee gara nama 100 akka ta'u ijoollee gara karaa Mazooriyaa Walduu jedhamu jira. Shaashamannee gara Duwwaa Afurii nama gara 100 akka ta'u halkan irra deemaa qabanii nama karaa irra deemu nama sa'a malee deemu qabaa manallee deemaa tokkomaadhaan warra akkanatti nama tokkomaa suuraa mana keessa deemaa akkasitti amma nama 100 fuudhanii kan makiinaan addaraasha 06 jedhama bakki sun bakki garri fidde. Haaluma wal fakkaatuun odeeffannoo haqaa ukkaamsuuf jecha diishii manneen jiraattota irraa caccabsuun itti fufee jira jedhan. Loltoonni kun manneen namoota humnaan cabsanii seenuun saamicha raawwataa jiran. Kana malees namoota OMN daawwatanis reebuu fi televiziyoona isaanii caccabsuun haalaan hammaatee jiraachuu himanii ta'us garuu madda odeeffannoo dhugaa ukkaamsuu akka hin dandeenyes dubbatan. Guurutti jiranii hundumaa irra deemaa mana deemaa OMN maali Military jedha kanarraa hiikataa deemaa kaan ammoo katiibii jettasiillee jira. Akkuma seenanii mana seenanii fa'aa yoo riimootii bananii OMN fa'aa irratti akka tasa namni dagatee bira bananii yoo laalan OMN achumatti. Iddoo amma guyyaa har'aa kanatti ganda diban gaariin laatirraa namoota akkuma jiran guuraa jiran guyyaa kaleessi taasee hagaarraa gandoota diban gaariin laatirraa nama hundi walitti guuraa jiran jechuudha. Guyyaa dangaddaa akkasumatti immoo nama gara guddaa daldalaa namoota guuraa oolanii kan argatanii kan jalaa bakka seefa qabdee kan argatan qabatanii deebi'an. Amma immoo tartiibumaan guyyaadhaan konkolaataa addaan hidhatanii gandoota hunda keessa deemanii guuranii jiru. Mormii dhiheenya darbe aanaa isaanii keessatti geggeeffamee tureen manni hidhaa guutumaan guututti balaa ibiddaatiin waan barbadaa'eef namoonni ammaa qabaman kun waajjira barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa yookaan baalaataa'oo keessatti hidhamuu isaanii dubbatan. Ati yeroo darbe balaa ka'eerraan ka'e manoota hidhaa fi hunda uummanni gubee ture jechuudha. Manoota hidhaa gubee namni hidhamaaf isa yaafatee jechuudha. Namoota mana hidhaa jiran namni mana hidhaa rafa irratti dhukaasaa oolanii guyyaa lamaaf achi keessaa nama mana hidhaatti yaafatanii meeshaa itti keessa jirullee hiikkatanii jechuudha. Sababii sanirraan ka'e amma sababa manni hidhaa gubateef amma dhaabbata baalaataa'oo itti ogummaa ijoolleen baratatti dhaabbata akkasumatti dhaabbatni tokko jiran jire isatti ol naqee kan jedhanii hin jaanga amma akka odeeffannoo dhabeeyyii. Akka namni kun jedhanitti jiraattota aanaa Liibaan Cuqqaallaa kanarratti miidhaa dhaqqabsiisaa kan jiran loltoota agaazii fi poolisoota Oromiyaa warra ofiin jedhanidha. Amma isaan warra amma jiru kun fakkeenyaaf kan waraana poolisii irraa kaasee kora bittinneessa irraa kaasee saraawitiidha agaazii jiraan ture biraa duuban isaan kana keessa amma gaafa poolisiin Oromiyaa gaafa san dadhaban amma ofii ajjirama saraawitiif agaaziidha isaan warra poolisii Oromiyaa warra biyya keessa beeku ofeetti qabatanii bakaasaa akkas ofeetti makanii haala saniin poolisiin Oromiyaa immoo nama naannoo duraanuu beeka waan ta'eef saraawitiin duuba deemee qaba jedhanii poolisiin Oromiyaa irra deemaa itti guuranii jechuudha.
humna saraawitiitiin. Mormii kanaan dura achitti geggeeffamee tureen jiraattota aanaa isaanii irraa namoonni hedduun wareegamuu nuuf himanii ammas mormii dabalataa ka'uu mala shakkii jedhuun uummata dararaa jiru jedhan. Sababa akkaatuma gaafattanii fi sababa gabrummaan uummata irra baay'ateen uummanni guddaa agarsiisee jechuudha. Konkolleessaa akka lakkoofsa warra Awuroopaatti konkolleessa guyyaa kamisaa fi kaayee gajjimaata dhukaasa walitti dhukaa oolan lubbuun namoota ammaafillee yoo hundi isaa yaadachuudha lubbuun namoota 30 olii bahuudhaan walitti dhukaasaa oolanii gara isaaniif namoonni hedduun miidhamanii sanirraan kan ka'e amma humna dabalataa akkuma isaan imaammata ammaa baafatanii humna waraanaa keessa galanii uummata humnummaan guuraa jiranii jechuudha. Namni kun itti dabaluun akka himanitti erga roorroo fi rakkoon cimaan jiraattota kanarratti xiyyeeffatamee kaasee dargaggoonni hedduun qe'ee isaanii dhiisanii gara birootti baqachuuf dirqamanii jiru. Walumaa galatti aanaan isaanii dararamiinsa hammeenyaatiin haguugamtee akka jirtu namni kun dubbatan. Amma kan gaafii nutti jiru tokko kanaa jechuudha. Amma namni silaa dargaggoodha jedhamee namni dargaggoodha jedhamee fi namni duraan hidhataa ganda isaanii jedhamu hundi isaatu amma yeroo ammaa manaa baqatee kun gara biyya ormaatti badee amma kan jiru jaarsuma dhagaa fi akkana dubartoota yoo ta'e malee baay'ee ulfaataa yookaan manaatti arguuranii kaan qe'eerraa baqachiisan jechuudha. Ani akkatti fufa taanaan jireenyi gara fuulduraa maal akka ta'u anaaf gaaffiidha jechuudha. Loltoonni agaazii namoota kana duuchaan qabanii erga hidhanii booda maatiin akka waliin qunnamnes dhoorgaa jiru jedhan. Maatiinis namoota jalaa hidhaman kana ilaaluus ta'e nyaata geessuu fi waan dhoorgamaniif wayita ammaa dhiphina keessa jiraachuu ibsan. Labsii yeroo muddamaa hordofuun tibba darbees magaalaa Nageellee Booranaa qofa keessaa namoonni 200 ol qabamanii hidhamuu isaanii gabaasuun keennan yaadatama. Godina Qellem Wallaggaatti itti gaafatamaa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo kan ta'an obbo Masarat Dhaabaa dabalatee barsiisotaa fi hojjetoota mootummaa hedduun hidhamuun isaanii himame. Obbo Masarat Dhaabaa duula filannoo biyyoolessaa kan bara 2015 godina Qellem Wallaggaa keessatti geggeeffame paartii KFO bakka bu'uun adda durummaan namoota qindeessaa turan keessaa tokko. Itti gaafatamaa paartichaa kan godina sanaatis obbo Masarat nama gaa'ela qaban abbaa daa'ima ganna sadiiti. Dilbata ganama otoo gara waldaa kiristaanaa dhaqaa jiranii to'annaa jala kan oolfaman obbo Masarat paartii heera biyyichi hayyame jalatti seeraan galmaa'ee hojjechaa ture keessatti ifatti ga'ee fudhachuudhaan uummata sanaaf waan irra wayyu akeekuurra kan darbe badii tokkoyyuu hin dalagnee jedhu namooti maatii isaaniitti siqan akka nutti himanitti. Obbo Masarat Dhaabaa dilbata ganama namoota bebbeekamoo magaalaa Dambidolloo keessa jiraatan hojjetoota mootummaa fi barsiisota hedduu waliin kan qabaman obbo Masarat keessumaa yeroo duula filannoo bara 2015 sana haala odeeffannoo filannoo sana namoota adda durummaan nuu himaa turan keessaa tokko waan ta'aniif Dambidollootti bilbilee hiriyoottan isaanii keessaa nama tokko dubbifnee turre. Jiraataa Dambidolloo lakkoobsa hin qabnetu waajjira poolisii guutee mooraalee waraanaa keessattillee hidhamee dararaa argaatti jira kannaan jedhan namni kun eeyyee obbo Masaratis dilbata sana ganama kan qabame jechuun nu himan. Namoota baay'eedha beektee kan viidiyoon wayyaannis waliin taatanii jalaa hidhaa jirtu. Dhagaan dha'uuf himuu kan hin dandeenye polis xaabiyaan guute inni kan sayyu inni kan aanaa sun guute karkeeliin guute lafatti na kudhabaanii kaambiitti hidhaa jiran kaambii waraanaatti taayiru keessa deemanii waan adda gochaa jiru. Masarat Dhaabaa itti gaafatamaa KFO godina kanaa ture. Gajjallaadhaaf mana gajjallaaf gaarraan naqadanii haadha manaa biraa darbatanii deebiisu maalti galchiidhaan kan isaanii ol deebisanii sanbata ganama qabaniidhani. Namni kun akka jedhutti yeroo ammaa qabame namni harkaaf miilli isaa kaateenaan hidhamee hin reebamin nama carraa qabu qofaadha jedhu. Lakkiisaan ta'e jira siyaasii hordofaa jedhama. Isaan kanaan dura hidhamaa turanii reebamaa turan katamaa qullaa naannessaa turan dhimma isaanii garuu jalaa miliqaniiru deemanii biyya qullee bira keeddeeti biyyi isaanii barsiisaadha isaanii. Deemanii maatii isaanii keessaa obboleessa isaanii hongeelaawii wayii hidhaniiru. Namoota duraan wabii isaanii darbee wabii ta'an obboleeyyaas namoota jedhaman tokkos qabanii duraa hidhaniiru. Birrii 10,000 sildaa gatii wabii jedhanii saffisaadha kan isaan jiranii nama kana dubbisuu dandeessa lafa isaan jiran hin beekamu. Namoota goota beekamoo godina baddaa kayyoo jedhamu isaan bakkeellee hordofaa jedhamu baay'ee amma mandara gidduu deemanii nama baay'ee qabaa jiru nama reebu kaseenaasitti ka'anii reebu. Labsiin yeroo muddamaa sun kan biyyattii tasgabbeessuuf labsame otoo hin taane nuti akka taajjabaa jirrutti labsii saamichaatii jedhu. Dubartootarraa warqee mormaa cirachaa jiru, dargaggootarraa bilbila harkaa gurrachaatti jiru akka isaan jedhanitti. Mana namaa lixanii warqeedha kan isaan namarraa dhiitanii ijoollee namaa dhiitanii daggala keessa buusan. Egaasittiin tolu haalli
isaan warqee sirraa kutatu namni gaafatu hin jiruun magaalaa keessa yeroon kun laakuma waliigalaatti jira yoo fudhattee ilaalte wayyaaneen maal gochaa turti viidiyoo fayyadamtee sa'aatii kana maal gooti labsii jajaabaafte kana gidduutti saamtee baduudha wanti ishee dhaqqabee waan jiruuf seeliin na seetii dhumaa waan jiruuf amma seeliin kun dhumee badutti maal gochuu turti saamuudha yeroo saamuuti yoo sun dhuftee waa buqqistee deemtan ni gaafatu viidiyoon gaafatu maaliif komaandi poostiidhaan biyya bulchu keessatti biyya waraanni bulchu keessatti wanta goote waan hin qabneef sa'aatiin kun sa'aatii sinitti saamtuudha. Nyaataa qaba yoo fudhannee deemnaadha waan ta'eef waan qabu abbaan